takka ofii isaati kunuunsu barbaada malee akka isiin jala galtee isa kunuunsitu gonkumaa hin fedhu. Dhiirri kun dhiirri faayidaa dubartirraa hin barbaanne, dhiirri dubartii akkaaf kabajaa qabu akkana jechuudha. Ashama harka fuula kam nagaa jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti nagaa inni bira jira akkasiin biras jira tabdii qaba. Eshi dhiirri dhugaas jaalatu tokko amaloota akkamii qaba isa muraasa wajjin ilaalla. Innis immoo tuyyuu guyyaa jettee jaalala hojii jammartee irraa hojii jiraachuu qabaata. Maaliif jennaan jaalala keessatti wantoonni kunniin baay'ee murteessaa waan ta'aniif jechuudha. Inni tokkoffaan si kabaja dhiirri dhugaas jaalatu. Maaliif si kabaja isa nageenya akka itti dhagayamuuf. Ani jaalala dhugaa keessa jira jedhee ofitti amanamummaan akka itti dhagayamee tokko ta'ee tokkummaadhaas hojii jiraachuu waan barbaaduuf si kabaja jechuudha. Yaada keetiif dhibbata akka ati hin yaadne barbaada yooma jecha hooyituyyuu sin jedheetiin si mufachiisee hanga ati dhiifama gootuu fi sin dhiisu jechuudha. Si gatee si biraa gonkumaayyuu hin deemu hanga waan san sirreessutti jechuudha. Si dhabuu hin fedhu waan si jaalatuuf jireenya isaa ka fuulduraa keessattis ati qooda guddaa waan qabduuf onnee isaa keessa jechuudha. Kanaaf shamarreen jaalala keessatti baay'ee kabajaa barbaaddi. Dhiirri himmootuyyuu kunuunsu baay'ee jaalata jechuudha. Kuni amala dhiira tokkichaa osoo hin taane amaloota dhiira hundaati jechuudha. Dhiironni shamarree isii kunuunsitu osoo hin taane kan ofii isaati jechuudha. Kunuunsanii akka ofii isaaniitti barbaadanitti shamarree qaqqabatan barbaadan malee shamarree isa qaqqabdu hin fedhan jechuudha. Ofii isaaniitti waan hunda raawwachuu barbaadu. Yeroo baay'ee shamarri dhiira jaalate tokko maaliif dhabdi? Inni hin jaalanne maaliif? Dhiirri shamarree ofii isaati jaalatu ofii isaati duukarra fiigu jaalata malee kan isa jaalatte gonkumaayyuu hin fedhu jechuudha. Akka hiqaa tokkotu si qoxxaruu danda'a bakkee kanatti jechuudha. Kanaafuyyuu bakkee kunuunsu jedhu kanatti waan kana wanti keessa galcheef shamara takka ofii isaati kunuunsu barbaada malee akka isiin jala galtee isa kunuunsitu gonkumaayyuu hin fedhu. Dhiirri kun dhiirri faayidaa dubartirraa hin barbaanne, dhiirri dubartii akkaaf kabajaa qabu akkana jechuudha. Dhiirri tokko jaalala keessatti sin kabaju taanaan waa guddatuyyuu isa duubarra jira. Murteessaan ati addaan baafachuudha waan kana isa duubarra gorte jechuudha. Maal inni laata wanti inni na kabajneef jettee eshi atis garuttuyyuu boota qabaachuu fi qabaata jechuudha. Akka inni waan kanneen hunda si raawwatuuf atillee nama gaarii taatee argamuudha qabaata jechuudha. Maaliif jennaani yoo ati nama gaarii hin ta'ini innis wanti kanneen mara honnoo jedhuuf hin jiru waan ta'ee hin jedheef kabajaa fi barcuma abbaat of jalaan deema asuma gabaabatti jechuudha. Kabajaa yoo sin jedheetiin jedhu laa bareedduu ati akka lafti sin xun'e ati samira deemuu qabaatta. Atillee himmootiyyuu hin ta'in akka akkoo manooyye kan jedhasan lafa hanqisaati waaqa hanqisaati mana naaf ijaaraa jette jedhan akkas ta'uu hin qabaattu jechuudha. Akkuma dura jedhe kabajaa fi barcuma abbatu of jalaan deema jechuudha. Ati yoo of kabajjeetiin jette namas kabajuu ni dandeetta jechuudha. Kanaafuyyuu si kabaja jechuun gurra siif kennee si dhageeffata haasaa kan kee yaada kan kee jechuudha. Waan ati keessa jirtu yaaduma kan keetu sirraa hubata wanta ati feetu wantuma ta'e kamiyyuu jechuudha. Atillee himmootuyyuu akkuma akka inni akka si hubatu barbaadu san atillee yaada isaa hubadhuuf maal akka inni barbaadu gurra kennii fi dhageeffadhu jechuudha. Inni kan biraa yoo ta'e ati kan biraa yoo taate wanti martuu ta'uu hin danda'u waan ta'eetiin jedhee jechuudha. Atillee dildira siif kenname yookaan himmootuyyuu karaa biraatti achiin tarkaanfatiin bakkee masanitti jechuudha. Maaliif atillee kabajamtee jiraachuudhaaf namas kabajuu qabaatta waan ta'eetiin jedhee jechuudha. Inni biraa himmootuyyuu yoo rakkina hoo'ee sin mari'ata. Kana jechuun himmootuyyuu yaada kan kemee ati maal jettaa wanta nu mudate kanaaf jedheetiin si raawwata. Rakkina hoo jedheetiin jedhu gara hin taanetti akkana fudhanne barbaada jechuudha. Rakkina hoo'ee isa mudatee sin mari'ata bakkee jedhu kanatti ati birrii fuutee ergitaa fi yookaan himmootuyyuu wanta ati shaffantu hoo'itu jira yeroo kan ta'u kataatu kuni wanta baay'ee ati tasaasayaa jirtu jechuudha. Namni ati ni jaaladha jettee onnee kan kee kennitee fi wajjin karaa dheeraa deemaatiin jirtu tokko yeroo rakkinaa qofa dhufeetiin rakkina na baasi yoo kan jedhu ati rakkinuma san baasaa wajjin kan deemtu xiqqoo
rakkina xiqqaa fi guddaallee jechuudha akka ati birrii shaffantuuf barbaacha tayuu gonkumaayyuu hin qabaatu karaa kanarra yoo kan taatu irraa deebi'uudha qabaata maaliif jennaan eenyumallee hin baasne karaan kun jechuudha osoo sin qabinni qorxaan duubatti irraa deebi'i maalinni yaaduma kan keessarraa fedha jechuudha maalitti akka ati murteessitu maal akka ati barbaaddu jechuudha simarraa hubachuu barbaada malee waa biraatii miti jechuudha simarraa yaaduma kan kee wantoon bar osoo akkana gooneetiin hin jenne wanta kana keessaa bayuu dandeenya akka ati jettuuniif malee waa biraa sirraa barbaade tayuu hin qabaatu jechuudha yoo kan sirraa barbaadu kan ta'u kataatu wal bira jiraatanii wajjin bakkee tokko jiraata yoo kan jiraattan kan ta'u kataatu wanti keessa martu kabajaadhaan haadhaaf abbaa keessaa walajji isin beekanii ni kenni keessan ilmoon ho'iyyoo isin jidduu jiraatte isokkee homaa miti garuu wanti walitti isin hidhe tokko osoo hin jiraatin jechuudha nikaahimaa hin amanin jechuudha qalabatii ofirraa baastee gatuu ni dandeette yeroo ammaa kana keessatti kabajaa dhabeetiin hin jira maali ni kenni jechuudha kanaafuyyuu ati nama bira geettee wajjin jiraatatiin hin jirtu yoo wanti akkana rakkina keessa mudate kun wanta walaji jiranii wallaalaa walaji furanidha jechuudha rakkoo takka hin qabu garuu bakka wanti tokko walitti isin hidhee hin jiraanne bakka ilmoon takkitti isin jidduu hin jiraannetti waan tokko gonkumaa isa wajjin gara rakkinaa kanatti akkas hojjiseentu siif fakkadu ani jechuudha kan inni rakkina fi mari'atu yaada kan keessaa hubachuu qofaaf ta'uudha qaba Ibrahim mootu sitti hinaafa baay'ate san ta'uu hin qabaatu wanta akka hinaafa bultii namaa diiguu hin jiru garuu jechuudha hinaafa jechuun kaayyoo kan kee fuulduraa irraa duubatti si deebisee kun isiin ta'u jechuu osoo hin taane yoo si jaalateetiin jedhe kaayyoo kan kee irratti si jajjabeessuudha qabaata akka ati eebjuu kan keessan dhugaa godhatteetiin galma keettu jechuudha karaa sunis karaa ati deemaa jirtu sirrii ta'uudha qabaata yeroo kanatti jechuudha murteessaadha wanti martinuyyuu jechuudha fakkeenyaaf yeroo akkamii hinaafa ati asiin ka'in asuma oole jechuu osoo hin taane ati nama sanii walii argeen ati hiriyaa tante wajjin hin deemin jechuu osoo hin taane dhiira ho'ii hojii yoo si argeetiin jedhe baay'ee hinaafa yeroo kanatti maaliif si dhabuu hin barbaadu maaliif si jaalata waan ta'eetiin hin jedhe jechuudha ati kan koo qofa jedhee waan amanee jiruuf nama biraa hojii yoo si argeetiin hin jedhe baay'ee hinaafa baay'ee sa'aara yeroo kanatti jechuudha inni biraa himmootuyyuu si beeka baay'isa si beeka jechuudha yaada kan kee keessa kan kee hunda beeka maal si beeka waan ati barbaaddu maal akka ati jibbitu bareechisee beeka jechuudha bareechisee beeka maal akka ati feetu wantuma ta'e kamiin keessattuu wantoota kanneen maraayyuu bareechisee beeka dhiirri kun dhiirri dhugaas jaalatu jechuudha si hubata osoo atuyyuu hin jedhiniin jechuudha maaliif jennaan yeroo dheeraa hojii turtanii jirtan innis waan si jaalatuuf si barachuu waan fedhuuf si qorataatiin hin ture jechuudha kanaafuyyuu kana fakkaata ture